Jirra jirtu hordoftoota maatii chaanaalii Aastaaj TV hundaafuu har'a viidiyoo gabaabaa tokko isinii qabannee dhiyaannee jirra. Viidiyoon keenyaas bilbila keenyaan yuutuubii chaanaalii banannee yeroo hojjennu maaliif sabskraayibiin keenya hin guddanne, maaliif sabskraayibiin keenya hir'ata warra jiru jira. Gaafii namoota akkasii irratti kan dalagamudha. Akkuma beekamutti yuutuubii tokko yeroo bannu namni tokko tokko iimeelii baay'ee bilbiluma tokkoon banuudhaan iimeelii hedduu baatee deema. YouTube'n kaampaanii inni beekaachu iimeelota baay'ee bilbila tokkoon baname. Ammas iimeelii yeroo baay'ee yeroo banamu yuuzarneemii fi paaswordii wal fakkaachuu qabu jechuudha. Namni tokko as jalatti iimeelii hanga 30-40 qabatee deeman sirrii miti. Sababni isaa YouTube'n ni beekaa block godhuu danda'a jechuudha kaampaaniin YouTubichaa. Saniifuu karaa kamiin yoonii fi iimeelii baay'ee bilbila keenya fayyadamuudhaan bannee jiraanne karaa kamiin akka itti firraa cufuu dandeenyu isin garsiisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti iimeelii lamaan qabaa as jalaa iimeelii lameen kanarratti chaanaalii hedduu banachuu dandeessan. Iimeelii tokko irratti hanga chaanaala 50 banuu dandeessanii. Amma fakkeenyaaf as jalaa iimeelii lamaan qabaa as jalaa Aastaaj TV jalaa chaanaalii baay'een qabaa jechuudha. Iimeelii tokko fayyadamee chaanaalii hedduu banachuu dandeessa. Garuu iimeelii hedduu bilbiluma tokkoon bantee yuutuubii sabskraayibii godhuudhaaf viidiyoo adda addaa waliif daawwachuudhaaf kanuma qaeetiin jechuudha. yuutuubiin ni beeka. Saniifuu taayimii haarii ni hir'ata. Sabskraayibiin kan hir'achaa deemaa jechuudha. Deemee dhumarratti guyyaa tokko yuutuubiin kan cufamuu danda'a. Saniifuu akkamiin akka itti iimeelii san firraa cufuu dandeessu isin garsiisa. Sitingii keessa seennaa bilbila keenya an itti fayyadamaa jiru sitingii erga seenneen boodatti ni jira. Akkaawunt enda baakaappii jaa bilbila kiyya irratti akkaawunt enda baakaappii keessaan eessa dhuftaa maaniij akkaawunt qajuurra dhufta. Maaniij akkaawunt erga dhufte booda as keessatti ammaan iimeelii meeqaan qabaa? Iimeelii lamaa jira. As dhibbalama kaa @gmail.com fi asfaawul 9 @gmail.com. Saniifuu kan irraa rimuuf godhuu barbaadu san hedduu qabaatu jechuudha. Irra kilik gootaa erga irra kilik goote booda rimuuf jettaan. Asiin booda amma bilbila kiyya keessaa bee jira jechuudha. Gamasiin yuutuubii irraan deebi'ee eeguu laalu ni ba'a jechuudha. Chaanaalii kiyya orijinaala duraanii iimeeluma tokkoon hin qabaa. Irra kilik godhee eeguu laalu silaas jalaan naa dhufa. Saniifuu an amma iimeeluma tokko kana fayyadameetiin chaanaala hedduu bane malee iimeelii hedduu fayyadamee bilbila kanarratti chaanaalii adda addaa sabskraayibii gochaa horii waliif godhuun sirriidhaa miti. yuutuubiin namarratti cufuu danda'a. Kana bilbilaanii koompiteraan immoo yeroo dhufutti viidiyoo itti aanu irratti koompiteraan akkamitti akka iimeelii rimuuf iimeelii baay'ee bilbila keenya keessaa koompitera keenya keessaa rimuuf godhuu dandeenyu viidiyoo itti aanu irratti isiniin garsiisaa. Irraaf kanumaa galatoomaa jiraadhaa.